Ushengi duda mulatu, wani jana kate vakate, garuma toko kanin kamne, baladu adana kugamte. Ishen sawa yihuda tati, ormota gidu kanka amte, mifo wage sonde debite, ijada budana baramte. Sigoyo ya Yerusalemi, akekachi sabaye gante. Ilmo waaqayyo sinsimanne raajota moola garrukutte irra daddarbaan itti caala yeroo cubbuun ija godhatu guyyaan badiisaan ariifata madaalliin cubbuu gaafa guutu arras bakkeetti hin baane malee ergaa yeroo ganu baay'ata ifa yeroo saatii kan simu hubatan nama meeqalaata. Sidamo vanora dibani, iddo walchira jota jaru, otu jirane walingalu, jechuna bota sanitaru. Atol ma Yosef jedani, wana damba vanef doksasai, gofta warra kanatif gadde, arrayo yeme malolasa. Sigoyo ya Yerusalemi, akekachi sabaye gante. Ilmo waaqayyo sinsimanne raajota moola garrukutte irra daddarbaan itti caala yeroo cubbuun ija godhatu guyyaan badiisaan ariifata madaalliin cubbuu gaafa guutu arras bakkeetti hin baane malee ergaa yeroo ganu baay'ata ifa yeroo saatii kan simu hubatan nama meeqalaata. Tole baay'ee waa'ee keenya guddinee galateeffannaa kunuunsa nuuf godhee yeroo kana deebinee fuula isaatti akka argamnu kutaa nu gargaareef waaqayyo abbaa keenyaaf galata addaan fufame dhiyeessinaa akkam jirtu hundumti keessanuu nageenya raarri waaqayyo lafa jirteetti hunduma keessaniif waa baay'atu jecha akkuma ganama tuquudhaaf yaallee kutaa tokkoffaa sagantaa keenya ganama irra dhiyeessuudhaaf yaalleerra wallaachisaan inni booddee isa kan duraarraa hammaata jedhu kutaa lammaffaasaa alfaa and omegaa apostasii ka jedhu wajji wal qabate especially sochii waldaa adventii guyyaa torbaffaa wajji wal qabate Dr. Kelo Crisis waan jedhu namoonni baay'een beektu namoonni baay'een illee dubbatu har'ammoo isa gadi seennee maal akka inni jalqaba irratti maal akka ture achiin booddee immoo maal akka ta'e amma danda'ameen yeroo kenna gabaabsinee dhiyeessuudhaaf yaalla obboleessi keenya immoo waaqayyo karaa isaa ergaa nuuf dabarseetiin jedha jechuudha. Kanaaf garasitti duun darbin kadhataan dursineetiin jenna kadhata gabaabaa godhannee achiin booddee sagantaa keenya kallattiidhaan jalqabna gara kadhataatti deebineetiin jenna. Guddaas galateeffannaa olulsi qabnaa jaarsa barootaa jaalala addaan nu jaallattee tokkocha lama kee dabarsitee nu kennuun jireenya keenya mirkaneessite akka warra jiraateetti akka warra seenaan isaanii geeddarametti nullee fuula keetti dhufneerraa eebba waaqummaa kan keetiitiin ati nu yaadadhu ofii keenyatti diinattis dabarsitee nu kenni. Amma yeroo dhugaa dubbii kan keetii qayyabanneetiin jennu sammuu keenya nu hubanne ofii keenya akka dhugaan hubatamuu malutti hubannee namoonni biraallee akka hubataniif waan namni godhuu danda'u nullee godhuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Ofii keenyatti diinattis dabarsitee nu kennin fedha kee raawwadhu argama keetiin waa hunda to'adhu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos irratti kadhanna abbaa. Ameen. Ameen. Waaqa keenya guddaa galateeffanneetiin jenna. Amma kallattiidhaan gara obboleessi kootti sin dabarsaa waaqayyo karaa addaan akkan wajjin ta'u obboleessi koos geggeessaa hafuura waaqaatiin ergaa nuuf malu akka nu dabarsu arrabni isaa sammuun isaa akka dibamu hin kadhannaa gara obboleessa kootti hin dabarsa. Tole waaqayyo karaa addaa si eebbisuun jedha obboleessa kootiin kadhatanuuf ta'e hundumaafuu maqaa waaqayyo guddaa haa ulfaatu. Asumaan nagaan waaqayyo hunduma keessaniifuu isiniif haa baay'atu jechaa. Addumaan ganama waan baay'ee ijoo ta'e waan murteessaa ta'e yaadeera.
Addumaan namoota kiristaana amantii kiristaanaa guutummaa ilaallatu ganama kutaa tokkoffaa keessatti qorannaa macaafa qulqulluu godhataa turre keessatti ilaalleerra. Addumaan inni amma ilaallu immoo waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa. Addumaan waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa ilaallata. Sababni isaa maaltu jira? Alfaa fi Omeegaa gantummaa gara du'aatti geessu kan jiru jira. Namoonni waan kana hin beekanii callisanii fakkeenyaaf alfaa fi Omeegaa gantummaa waan jedhu yeroo baay'ee hin argu. Macaafa raajirraa hin argu. Garuu maaliif akka jedhamu hin beekan. Kanaaf yoo waan tokko ka'ee yoo waan nama ajaa'ibu tokko maal jiru namoonni fakkeenyaaf warri sadan tokkummaadhaan mormanii akka Adventistii jechuudha. Warri sadan tokkummaadhaan mormanii warra Omeegaa gantummaa jedhamee waa'ee isaaniitti barreeffame isaantu dhufee jedhanii yeroo dubbatantu jira yeroo baay'ee. Garuu maaliif jedhamee waan jedhu akka barreeffamee jirutti kan waliin ilaallu ta'a. Kallattiidhaan gara sanatti seennaa. Alfaa fi Omeegaa gantummaa waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa keessatti. Adaraa namoonni waan kana agartan dhageessanii xiyyeeffannaa akka itti laattanii dhaggeeffattan ilaaltan asumaan afeerraa addaa isiniif godha akka callisee biran dabarre. Yoo xiqqaatti deeqaa muraasa illee akka dhaggeeffattan jecha. Maaltu jira? Nama Dr. John Harvey Kellogg jedhamu jira. Dr. John Harvey Kellogg Battle Creek, Michigan keessatti doktora wal'aansaa lammii Ameerikaa ture. Doktora wal'aansaa lammii Ameerikaa ture. Namichi kun naannoo bara 1852 kan dhalate 1852 yeroo isaa dhalate. Yeroo sana Ellen G. White yookiin raajii waldaa Adventistii torbaffaa kan taate Ellen G. White fi abbaa manaa ishee James White waliin waggoota baay'eedhaaf michuu ture. Namni John Harvey Kellogg jedhamu kun jechuudha. Dr. Kellogg jechuudha gabaadhumatti immoo. Bara 1873 keessaa barnoota wal'aansaa akka baratuuf yookiin immoo doktora akka ta'uuf jechaadha. Medical doctor akka ta'uu fi doktora fayyaa doktora wal'aansaa akka ta'uu fi barnoota wal'aansaa akka baratuuf Ellen White fi James White isa jajjabeessuudhaaf maallaqaan isa gargaaraniiru. Kun seenaasaadha. Seenaa nama kanaadha jechuudha. Bara 1876tti barnoota wal'aansaa waggoota lamaa erga xumureen booda waggaa 24tti achuma Battle Creek Michigan keessatti hoogganaa yookiin daayirektara dhaabbata haara'umsa fayyaa ta'uun muudame. Hoogganaa yookiin daayirektara dhaabbata haara'umsa fayyaa ta'uun achuma Adventistii keessatti muudame namni kun. Dhaabbanni haara'umsa fayyaa kun hooggansa Dr. Kellogg jalatti beekamtii idil addunyaa Sanitarium Battle Creek jedhamu argachuudhaan baay'ee guddate. Yeroo sana Sanitarium Battle Creek yookiin immoo mana wal'aansaa Battle Creek maqaa jedhamuun hooggansa Dr. Kellogg jalatti baay'ee kan guddate yeroo sana. Akka jedha kitaaba warri Managerial Conference waldaa kanaa maxxansan fuula 433 keessa 5ffaa irratti akkas jedha. Guutummaatti yoo hin taane iyyuu jedha. Garuu irra jireessaan karaa Dr. John Harvey Kellogg diinichi guddaan sun yeroo hojiin wal'aansaa ol ka'aa yookiin beekamaa ta'etti sanyii doggoraa bifa ifa haaraa jedhamuun miseensota Adventistoota guyyaa torbaffaa keessa galchee jira. Eenyu? Diinni lubbuu seexanni jechuudha. Diinichi guddaan yeroo hojiin wal'aansaa ol ka'aa deemetti yeroo beekamaa ta'etti hojiin wal'aansaa hojiin fayyaa jechuudha yeroo ol ka'aa deemetti sanyii doggoraa ifa haaraa bifa ifa haaraa jedhamuun miseensota Adventistoota torbaffaa keessaa galchuu yaade. Okay, barnoonni Adventistoota guyyaa torbaffaa keessa seenuu jalqabe kun barnoonni Adventistoota guyyaa torbaffaa keessa seenuu jalqabe kuni maal jedhama? Pantheism jedhama. Pantheism jedhama. Kana namichi Dr. Kellogg jedhamu kuni kan inni barsiisuu jalqabe kan diinni lubbuu karaa isaa waldaa keessa galchuu jalqabe jechaadha. Kanaaf alfaan maa inni omeegaan maa inni kan jedhu xiyyeeffannaa ilaalaa deemna waan ta'eef itti fufna. Barnoonni Adventistoota torbaffaa keessa seenuu jalqabe maal jedhama? Pantheism jedhama.
Paanteezim jechuun maal jechuudha? Barsiisa Waaqayyo waaqa qaama qabu miti. Waaqayyo waan hundumaa keessatti argamaa jedhudha. Waaqayyo waaqa qaama qabu miti. Namichi Dr. Kellogg jedhamu kuni barnoota paanteezim jedhamu kana waldaa keessa fide. Paanteezim jechuun waaqni iddoo hundumaa jira. Baalarras, baala mukarras jira. Mukarras jira. Bishaan keessas jira. Fakkeenyaaf namni tokko shaaworii kan galaa jiru yoo ta'e achi keessa illee waaqni jira jechuudha. Akka jechuun fakkeenyaaf maal jedhe yaada inni dhiyeesse keessaa tokko biqilaanii kan inni guddatu qaamni isa guddisu achi keessa waan jiruu fi waaqatu isa guddisa waan ta'eef biqilaa sana keessa waaqatu jira jedhee yaada kana kaa'e. Dooktarri kun jechaadha. Kanaaf waaqni uumama hundumaa keessa jira jedhe. Waaqayyo uumama hunda keessa jira jedhee barnoota kana barsiisuu jalqabe. Kun barnoota akkasii maal jedhama? Paanteezim jechuudha. Akka jechuun waaqayyo qaama hin qabu jechuudha. Akka jechuun faallaa barnoota Kiristoosidha. Fakkeenyaaf Kiristoos maal jedhe? Yaa abbaa keenyaa waaqarra isa jiraattu jira kadhadhaa jedhe yeroo bartoota isaa kadhata barsiise. Waaqayyo isa jira. Samiirra jira. Samiirraa teessoo qaba. Teessoo qaba. Akka barnoota kanaatti garuu waaqayyo qaama hin qabu waaqni iddoo hundumaa jira jechuudha. Iddoo hunda garaa seexanaa keessatti jira. Iddoo kamiiyyuu iddoo dhaqan hundaa waaqni jira jechuudha akka barnoota kanaatti. Okay. Waaqayyo qaama hin qabu iddoo hundaa jira. Daraaraa keessa, mukkeen keessa, baala qilleensa keessa, namaaf waan hunda keessatti argamaa jechuudha. Kanaaf akkaidha. Dr. Kellogg du'a James White bara 1881 dura James White abbaan manaa raajittii waldaa kanaa ta'e abbaa manaa Ellen G. White kan ta'e James White bara 1881 du'e. Bara 1881 dura utuu inni hin du'in jechuudha. Yaadota paanteezim yookiin waaqni iddoo hundumaa jira uumama keessa iddoo hundumaa jira jedhu kanaani taphachaa ture. Akkasumas ifa guddaa jedhee fudhachuudhaan Ellen G. White waliin mari'atee ture. Ifa guddaan qaba, ifa guddaan yaada jedhu. Wanti inni barsiisu kun paanteezimiin isaaf akka ifa guddaa ta'etti Ellen G. White itti himee Ellen G. White mari'atee ture. Isheen garuu maal jetteeni? Yaadonni suni dogoggoraa jette. Dogoggoraa. Kana duras naquunnamaniiru jettee himte. Bu'aa falaasama akkasii yeroo inni waan rifate fakkaatedha. Jechuun falaasama akkasii kan deeggartu yoo ta'e miidhama akka qabu bu'aan isaa miidhama akka ta'e yeroo itti himte waan rifate itti fakkaate. Waan rifate ta'ee jechaadha. Sana booda isheen maal jettee dhaabbilee keenya keessatti yaada akkasii gonkumaa hin barsiisinii. Akeekkachee itti laattedha kun. Uummataafis hin dhiyeessinii. Jettee akeekkachiifte. Kana kan irraa argattan Women of Vision kan jedhu fuula 434 keessa tokko faadatti argattu. Akka hin barsiifne yaada akkasii yaadni kun yaada Kiristoos biraa dhufe miti barnoota Kiristoos miti jettee himte turte. Dr. Kellogg bara 1881 dura yaadota paanteezim kanaan taphataa ture. Ellen White illee isheetti himee ture isheen yaadonni kun dogoggora jettee itti himtee turte. Dhaabbilee keenya keessatti akka hin barsiifne jettee itti himtee turte. Inni garuu yeroo jalqabaatiif imamsa ishee osoo hin dhagahin akeekkachiisa waaqni ishee isatti himaa ture. Qajeelfama waaqayyo ishee isaaf kennaa ture. Karaa ishee isaaf kennaa ture dhaga'uu didee yeroo jalqabaatiif namoota duratti ifatti kan inni barsiise paabliikli jechuudha bara 1997 kan kana irraa argattan achuma fuula 434 keessa lammaffaarra jira. 434 keessa lammaffaarra jira. Yeroo jalqabaatiif 1997 yeroo walga'ii leenjii irratti tajaajiltootaaf barnoota baay'ee kennedha. Yeroo sana dheedha. Yeroo sana barsiise yeroo jalqabaatiif namni kun. Yaadonni paanteezimii beekamtii argachuudhaan kolleejjii Battle Creek keessatti ni barsiifamanii jedha asirraa. Achi keessa jaaffaa irratti Women of Vision kan jedhu fuula 434 keessa jaaffaa irratti maal ta'anidha? Namoota beekamtii namoota hojjettoota kolleejjii Battle Creek keessatti hojjetaniin karaa isaanii beekamtii argate. Namoota achi keessa hojjetaniin illee ni barsiifame barnoonni kun. Yaadonni kunneen barsiifamanii ogeessota fayyaa fi tajaajiltoota tokko tokkoon deeggarsa argatan. Ni fudhataman jechaadha. Tajaajiltoonni fi ogeessonni fayyaa Dr. Kelloggiif kabaja guddaa qaban garamitti akka inni isaan geessu utuu hin hubatin falaasama isaa fudhachuu fi hojii isaanii keessatti falaasamicha hojiirra oolchuu jalqaban. Isaan keessaa fakkeenyaaf namni Waagner jedhamu, E.J. Waagner namni jedhamu
Inni ogeessa fayyaa ture isaan keessaa tokko ture. Inni yeroo tokko gulaalaa saayinsii bitaamsi kan turee fi nama A.T. Jones wajjin walgahii Jeneraal Konferensii bara 1988 irratti ergaa tola amantii irratti waldaan akka xiyyeeffattu Waaqayyo humna guddaan itti fayyadamee turedha. Namni kun jechuudha. Kanaaf namoonni kun illee sana keessatti maal godheeru barnoota kanaan tuqamaniiru jechuudha. Dr. John Harvey Kellogg irraa barnoota kana fudhataniiru. Tone akka inni ittiin waa'ee bara 1999 Dr. Kelloggiif xalayaa barreesse keessatti illee waa'ee akkas jette. Kana kan argattanii xalayaa 232 sadaasa 10 bara 1999 barreessite keessa ja'affaa irratti Dr. Kelloggiif barreesse irratti akkas jette. Kanaan dura ani hin callisne ammas wanta ani gochuu danda'u wanta kanaan dura sitti hime irra deebi'ee mirkaneessuudha jette. Waan kanaan dura sitti hime irra deebi'ee mirkaneessuudha. Sababa ani dhugaa sitti himuuf akka ati diinota kee wajjin ramaddu yookiin akka diina keetti akka ilaaltu nan beekaa jette. Dhugaa himti waan ta'eef akka diina isaatti ishee ilaalatu. Nan beeka jette. Dhugaan kun yaadota kee wajjin wal faalleessuu danda'a. Dhugaa isheen himtu jechuudha. Garuu kanas ta'e sana dhugaadha. Qajeelfamoonni ati irratti hojjechaa jirtu qormaata hin dandamatanii jette. Qormaata hin dandamatan. Maali jenni? Paanteezimiin jechuudha. Paanteezimiin qormaata hin dandamatu jettee itti dubbattee eeggachatti ilaaltee turte. Akka jettee dhuftee xalayaa 232 sadaasa 10 1999 barreessiteef kee torbaffaa irratti akkas jettee himte. Itti gaafatamummaawwan gurguddaa akkasii akka ofirratti fudhattuuf gooftaan sin geggeessinee jettee himte. Sin geggeessinee hojiiwwan baay'eeti jalqabde deeggaruudhaaf qabeenya jiru hundinuu akka itti dhimma baame akka nu baadhu nan taasifame. Kun guddina yookiin milkaa'ina hojii Waaqayyoo danqatte. Wanti inni godhu waan godhaa jiru hundumaaf iyyuu baasiin bahe hundinuu hojii Waaqayyoo akka inni milkoomneeftu maal godhaa hin danqaa jettee himte. Hojiin ati jalqabde karaa ati ittiin raawwataa jirtuun utuu tume yeroo fiixaan bahu bu'aa gaarii hin qabaatu jettee himte turte. Akeekkachiisa itti himaa turtedha. Otoo akeekkachiisa kana itti himtuu garuu ji'a gurraandhalaa keessa bara 1902 manni wal'aansaa Baatil Kiriik inni hoogganaa ture sun ni gubate bara 1902 ni gubate manni wal'aansaa sun. Sanitaariyeemiin Baatil Kiriik ni gubate. Maal ta'e sana booda irra deebi'anii ijaaruudhaaf maallaqni walitti qabamuun barbaachise. Maallaqatu walitti qabutu barbaachise manni wal'aansaa sun akka ijaaramuuf jechuudha. Kanarratti hundaa'uudhaanii Dr. Kellogg kitaaba tokko akka barreessu. Galiin kitaaba sanarraa argamu immoo sanitaariyeemii kan biraa akka ijaaruuf mana wal'aansaa ijaarsa mana wal'aansaatiif akka ooluu fi kitaabuma salphaa ta'e tokko akka barreessuuf pirezidaantiin Jeneraal Konferensii yeroo sanaa Dr. Kelloggii fi yaada kana kenne. Kitaaba wal'aansaa wal qabatu akka inni barreessuuf. Garuu maal ittiin jedhame? Yaada ofii qabdu akka ittiin daballee paanteezimii kana yookiin waan iddoo hundumaa jira kan jedhu kana akka ittiin daballee jedhamee akeekkachiisatti kennamee fayyaadhaan kan wal qabatu kitaaba xiqqoo barreessi galiin isaarraa argamu immoo ijaarsa kanaatiif oola jedhamee itti himamee ture. Haa ta'u malee koreen Jeneraal Konferensii waan Dr. Kellogg barreesse ilaalee morme. Maaltu ta'e Dr. Kellogg in barreessee gaafa barreessee jedhu kitaaba Living Temple jedhamu yookiin immoo mana qulqullummaa jiraataa jedhamu barreesse. Sana keessatti akka jirutti paanteezimii itti dabalee paanteezimii keessa galchee barreesse. Gaafa barreessee jedhu manuskiriptii isaa geesseef gara Jeneraal Konferensiitti ilaalanii akka inni maxxanfamuuf gara mana maxxansaa akka dhaquuf jechuudha. Sana booda Jeneraal Konferensiin waan sana ilaalee hin morme. Koreen Jeneraal Konferensii waan sana ilaalee hin morman. Sababni isaa Dr. Kellogg waa'ee Waaqayyoon barumsa keessummaan ta'e paanteezimii kitaabicha keessa galchee waan barreessee morme. Kanaaf utuu kitaabichi maxxanfameen gara maxxanfamuutti tun geessin waggaa sana bara 1902 yookiin 1902 utuu kitaabichi maxxanfameen muddee 30tti manni maxxansaa Riiviyuun Heeraald jedhamu gubate. Manni maxxansaa Riiviyuun Heeraald baay'ee guddaadha. Hin gubate. Kummaa inni maaliif gubate? Waaqni kitaabni sun akka inni maxxanfamneef daangaatti gochaa jiraachuu isaati.
jalqaba mana wallaansaa gubatee sababni isaa Dr. Kellogg yaada inni qabatee jiru karaa kan biraa immoo hooggantoota waldaa fi mana yaalaa yookiin mana wallaansaa sana wajjin waliin galu hooggantoota waldaa wajjin waliin galu darbee immoo seenaan isaa kitaaba raajii iddoo biraatti akka jirutti mana yaalaa sana waldaatti adda baasuu barbaada. Akkuma namoonni mana barumsaa yoo ta'e mana yaalaa yoo ta'e hojii fayyumsaa ittiin hojjechuun caalaa qofaa mattoof danda'ee waan lafaa ittiin hojjechuudhaaf. Kanadha kaayyoon isaa. Manni yaalaa sun hin gubate 1902 sana ijaaruudhaa fi mana maxxansaatti kitaaba kan biraa maxxansuun yaadiin dhiyaate inni immoo yaada doggoraa bidee keessa galchee kitaaba barreesse utuu kitaabichi maxxanfamin maaltu ta'e manni maxxansaa ammas hin gubate waggaama sana ta'ii kan lamaantu ta'e jechuudha waa lama ta'e manni maxxansaas hin gubate. Waa'ee mana maxxansaa kana Ellen G. White hooggantoota mana maxxansaa kanaatti waa'amtee turte yoo bara 1901 jechuudha itti himtee turte maal ittiin jettee xalayaa isaanii barreesse keessatti akkas jette xalayaa 138ffaa onkololeessa 16 bara 1901 barreesseef keessatti maal ittiin jettee akkas ittiin jette hundeeffamuu mana maxxansaa Baatil keessatti karoorri Waaqayyoo ifni akka ibsaa boba'utti mana maxxansichaarraa akka ifuu qabuufidha. Kun hooggantoota duratti dhiyeeffameera. Waa'een qulqullummaa waajjira maxxansaa Waaqayyoo fi barbaachisummaa qulqullina isaa eeguu irra deddeebi'amee isaanitti himameera. Garuu isaan hubannoo dhugaa ta'e dhabuudhaan waraqaa fi kitaabota dogongora baay'ee balaafamoo uumamuu danda'an of keessaa qaban maxxansuuf hayyama kennuudhaan humna diinaa waliin tokko ta'aniiru jettee waa'ee isaa dubbatte. Isaan warra barreeffama toora qabsiisan, warra dubbisuudhaan gulaalanii fi namoota dhimma akkasii maxxansuu irratti bobba'an hundarratti dhiibbaa hamaa yaadon dogoraa akkasii qaban arguu hin dandeenye jettee dursee itti himtee turte. 1902tti garuu isheen dursee kan himtee turte 1902tti garuu manni maxxansaa hin gubate jechuudha. Kana booda itti fuftanii isin keeyyata lammaffaa dubbachuu dandeessu xalayaa kaarraa. Xalayaa 138ffaa onkololeessa 16 1901 barreeffame keeyyata lammaffaarraa itti fuftanii dubbachuu dandeessu. Maal jettee egaa hojichaa fi utuu maallaqni guddaan gaafatameera ta'eyyuu bu'aan argamu dhabuu ta'a ture jetteen. Dhabuudha malee argachuu wanta jedhamu jiru. Kanaaf iyyuu erga bara 1902 manni maxxansaa gubate Dr. Kellogg garuu ijuma jabaatee mana maxxansaa dhuunfaatti dhaqee maxxansiise. Osoo isheen dhagahin, osoo General Conference hin dhagahin mana maxxansaa dhuunfaatti kan dhaabbataatiin ala iddoo biraatti maal godhe dhaqee maxxansiise. Garuu Ellen G. White akka jettee eeggachite laatte 1903 waa'ee kana dubbiin ijoon asirraa jalqaba. Kitaaba haaraa mana qulqullummaa jiraataa yookiin Living Temple jedhu ilaalchisee jette. Kana iddoo irraa argattan isheetu barreesse. Xalayaa isheen Dr. Kellogg barreesse. Leetarii 211 fulbaana 22 bara 1903 barreesse keessa tokko faarratti. Akkas jette Dr. Kelloggiin. Akka jette. Kitaaba haaraa mana qulqullummaa jiraataa yookiin The Living Temple jedhamu jedhu ilaalchisee barsiisota keenyatti waan ani himu an waa muraasa qabaa jetteen. Eenyummaa Waaqayyoo ilaalchisee yaadota kitaaba kana akkamitti akka deeggartan of eeggadhaa. Gooftaan dhimmoota akkanatti mul'isutti yaadonni kunneen deeggarsa Waaqayyoo hin qabanii jettee dursee himte. Barsiisotatti himte. Kitaabni kun erga maxxanfame jechuudha. Erga maxxanfame. Of eeggadhaa jette. Yaadonni kunneen kiyyoo diinni jette. Kiyyoo diinni guyyoota dhumaa kanaaf qopheessedha jetteen. Kiyyoo diinni guyyoota dhumaa kanaaf qopheessedha. Wanti Living Temple keessa jiru wanta diinni guyyoota dhumaa kanaaf maal godhedha qopheessedha. Ani wanti kun dhugaadhumatti addanii ba'a. Waa'ee kanaa homaayyuu jechuun nan barbaachisu jedhee yaadeen ture. Garuu barsiisni kitaaba kanaa ibsaawwan barreeffamoota tokko irraa fudhatameen itti fufuu danda'a jedhamee erga dubbatame waan dubbatame kana mormuudhaaf nan dirqameeti. Maaltu ta'e Living Temple kan jedhamu
kitaabota leenjii waayitirraa barreeffamoota leenjii waayitirraa waa funaannatee itti fayyadameetu barreesse Dr. Kellogg. Dura salphaamatti adda baay'attee dhiifte leenjii waayiti. Garuu kitaaba ishee barreeffama ishee hiika dabaa qabaachuudhaan hiika sirrii hin taane fayyadamuudhaan achi keessatti waan fudhatameef ani wanta achi keessatti barreeffame waan achi keessatti dubbatame mormuudhaaf hin dirqamee jette. Kitaaba kana keessa ibsiif yaadonni barreeffamoota tokko wajjin wal siman jiraachuu danda'u. Barreeffamoota tokko keessas ibsi baay'een yoo galumsa isaaniitiin ala fudhatamanii akka yaada barreessaa mana qulqullummaa jiraataatti yookiin akka yaada Dr. Kelloggitti yoo hiikaman waan barsiisa kitaaba kanaa wajjin walii galan fakkaatan jiraachuu danda'u. Tarii harumallee waan bal'aa arguuf jedhu ilaaluuf jedhutu jira. Harumallee namoonni kitaaba leenjii waayitiin galumsaan ala fudhatanii akka jechuu kana jechuudha kana jechuudha jiru. Waanuma yeroo sana Dr. Kellogg irratti warralli raawwatamaa jira. Ittanuma waan ta'eefu sirriitti ana hordofaa. Isheen garuu maal jettee galumsa kitaaba kootiitiin ala yaadonni fudhataman galumsa isaan ala yoo fudhatame kitaaba isaa keessatti yoo fudhatamee jiraateyyuu maal taa'etti akka waan yaada barreessaa kanaa akka waan yaada Dr. Kelloggiin deeggaruu fakkaachuu danda'a jette. Ibsi mana qulqullummaa jiraataa keessa jiru barreeffamoota koo wajjin walii gala dubbii jedhuu fi kun deeggarsa dhugaa fakkaatu ta'uu danda'a. Garuu mo'achuu yaada kanaa Waaqayyoo haa dhorku jette. Haa dhorku jettee dubbatte. Okay, itti uftee keetti. Itti uftee maal jettee achuma xalayaa 211 fulbaana 22 barreete keessa tokko faarratti akkas jette. Yaadota sobaa kitaaba kana keessa jiru hin barbaannu jette. Kun yoomidha bara 1903. Yaadota sobaa kitaaba Living Temple jedhamu mana qulqullummaa jiraataa jedhamu keessa jiru hin barbaannu. Warroonni yaadota dogoggoraa kanneen fudhatan yeroo dhiyootti haala diinni isaan waliin haasa'ee Waaqayyo irraa isaan fageessu keessatti of arguutti. Warri yaada sana fudhatan warri paanteezii fudhatan jechuudha baay'umatti. Warri paanteezii fudhatan. Barreessaan kitaaba kanaa daandii sobaarra akka jiru natti mul'ata. Inni dhugaawwan yeroo kanaaf saba Waaqayyo adda baasan arguu dhabeera. Tarkaanfiin isaa garamitti akka deemu inni hin beeku jette. Daandiin dhugaa daandii dogoggoraa cinatti dhiyaatee argama. Daandiiwwan lamaanis sammuuwwan hafuura qulqulluudhaan waan hin geggeeffamneef garaagarummaa dhugaa fi dogoggora gidduu jiru adda baasuuf dammaqoo hin taanetti tokko fakkaachuu danda'u yaadonni achi keessa jiran. Ammallee itti uftee keette. Xalayaa 212 fulbaana 23 bara 1903 barreete keessa 23 takkeetti. Akka mana qulqullummaa jiraataa yookiin Living Temple keessatti ibsamanii tette. Yaadonni haaraan Waaqayyoo fi Kiristoosiin wal qabatan barsiisa Kiristoosii waliin kan waliif hin galleedha jette. Akka barsiisa Kiristoositti kan hin deemne kan sanaa wajjin waliin galleedha. Waa'ee Waaqayyoo fi waa'ee Kiristoosiin wanti dhiyaate jechuudha. Gooftaan Yesuus abbaa mul'isuudhaaf gara biyya lafaa kanaa dhufe. Inni Waaqayyoon akka waan uumama keessa tamsa'utti osoo hin taane akka qaama jiraataatti mul'isee jette danwaati. Kiristoosi Waaqayyoo akka qaama jiraataa qabutti mul'ise malee akka uumama keessa akka waan uumama keessatti tamsa'utti nutti hin mul'ifnee jette. Akkuma Kiristoos qaama qabu Waaqayyoo akka qaama qabu kiristaanonni yaadatti qabachuu qabu jetteen. Kun akeekkachiisa isheen Waaqayyo karaa ishee akeekkachiisa ni kennaa turedha. Akeekkachiisa ni kennaa turedha. Haa ta'u garuu boodarra maaltu jira? Guyyaa tokko Dr. Kellogg pirezidaantii Jeneraal Konferensii yeroo sanaa kan ta'e nama Arthur G. Daniels jedhamu wajjin waliin dubbii godhe. Waliin dubbii isaa keessatti aan sadan tokkummaattiin amanutti dhufe. Mee xalayaa isaan kanatti naqeessee dubbisa. Xalayaa isaa pirezidaantiin Jeneraal Konferensiidha. Xalayaa ilma Ellen White kan ta'e Willie C. Whiteif barreesse keessatti akkas jedhe. Akka jedhe Dr. Kellogg sadan tokkummaa amanutti akka dhufe yeroo dubbate. Doktorichi jedhe Dr. Kellogg jechuudha. Kana kan jedhaa jiru eenyudha? Kana kan jedhaa jiru pirezidaantii Jeneraal Konferensiitu ilma Ellen Whiteif xalayaa barreessaa jira. Akka jedhe Doktorichi jedhe yeroo maree irra turre ibsaawwan obbolootaaf kenne tokko keessatti mana qulqullummaa jiraataa heere yookiin tuqe. Akkasumas inni kitaabichi guutummaatti gabaarraa akka dhorkamuu fi kana booda akka hin beeksifamne akka hubannu taasisee jedhe. Yoo xiqqaate yaannan waan inni jedhe irraa argadhe kana ture. Yeroo walga'iidhaaf dhiyaatanii yaanni Dr. Kellogg dubbate walga'ii irratti kana ture wanti argadhee jedhe. Garuu jedhe
Guyyaa marichi xumurame waa'ee kitaabichaa ani isa waliin haasaa dheeraa godheera. Erga mariin xumurame qofaatti wajjin haasa'e. Sana booda dhumarratti dhimma dubbatame ilaalchisee garaagarummaan yaadaa baay'een guddaan nu gidduu jira jedhee akka inni hin yaadnatti hime. Inni gara maree dhufuu isaa dura utuu gara mareetti hin dhufin dhimmicha irratti guyyoota muraasa yaadaa akka ture itti yaadaan ture utuu gara maree hin dhufin itti yaadaan ture jettini. Akkasumas yaada isaa ibsuu irratti dogoggora xiqqoo akka hojjetee ture arguu akka jalqabe dubbate. Akka jechuun maalidhaa? Osoo Living Temple utoo hin barreessin fuuldura dogoggora xiqqoo hojjete. Maali dogoggorichi? Sadan tokkummaa keessa utuu hin galcheera ta'e akkas dogoggora nuumuu yaada jedhudha. Akka jedhe inni amala waaqayyoo fi walitti dhufeenya waaqayyoo wantoota uumaman waliin qabu akkamitti akka ibsu beekuudhaaf yeroo hundaa akka rakkate ni dubbate. Wanta dhuga ba'umsi yookiin testimonies sagalee raajii kan ilmi waa jechuudha. Wanta dhuga ba'umsi kun barsiisu. Akkasumas waan Dr. Wagnerii fi jaarsi waldaa yeroo sanaa A.T. Jones waggootaaf barsiise akka amane mirkaneeffachuun itti dhaga'ame. Garuu isaan keessaa tokkollee dhimmicha bifa sirrii ta'een hin ibsine jedhee gara manuutti dhufe. Sana booda ilaalchinni duraan sadan tokkummaa ilaalchisee qabu ibsa bifa ta'eef guutummaatti sirrii ta'e akka hin kennineef akka isa danqe garuu yeroo gabaabaa keessatti sadan tokkummaatti amanuutti akka dhufe. Akkasumas rakkinni hundi eessa akka jiru sirriitti arguu akka danda'ee fi amma Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa fi Waaqayyo Hafuura Qulqulluutti akka amanu amani. Ilaalchisaas bakka hundumaa fi wanta jiraataa hundumaa kan guute Waaqayyo Abbaa utuu hin ta'in Waaqayyo Hafuura Qulqulluu akka ta'e ni ibseera. Kana kan argattanii xalayaa A.G. Daniels yookiin pirezidaantii yeroo sanaa kan ta'e obboleessa Willis White obboleessaaf yookiin ilma Ellen G. White'iif bara onkololeessa 29 barreessee bara 1923 barreesse irraa argattu. Ni argattu kan achirra jira kallattiidhaan. Kanaaf iyyuu achirratti maal jedhee waan hundumaa kan guutee jalqaba Living Temple keessatti Waaqayyo iddoo hundumaa keessa jiraa jedhe. Wanti dogoggora ta'ee utuun sadan tokkummaa kitaaba kana keessa galchitee rakkoon qabu. Amma yaada koo jireera. Waaqa Abbaatu iddoo hundumaatti argama osoo hin taane Waaqa Hafuura Qulqulluutu iddoo hundumaa jira. Waan hundumaa keessatti kan argamu Waaqa Hafuura Qulqulluudha. Amma ka'itii jira dheeraa jedheetu yaada isaa beeksise. Ani sadan tokkummaatti amanuutti dhufeeraa jedhe yeroo sana Dr. Kellogg. Amma jalqabaa fi alfaa fi omeegaa wanta jenneef kanaafidha. Alfaa jechuun paanteezimii jalqabanii dhufeedha. Maalidha? Waaqayyo iddoo hundumaatti argamaa jedhe. Kun alfaadha. Boodarra garuu Dr. Kellogg maal godhe? Gara sadan tokkummaatti dhufe. Sadan tokkummaa ani amaneera jedhe. Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu. Waaqni Hafuura Qulqulluu amma iddoo hundumaatti argama. Akka Living Temple keessatti dubbadde osoo hin taane Waaqni iddoo hundumaatti argamu Waaqa Hafuura Qulqulluudha jedhee ani akka itti hubadhee jedhe. Dogoggorri yeroo uume utuun kana ibseera ta'ee jedhe dubbate. Amma an sadan tokkummaatti amaneera jedhee General Conference pirezidaantiitti himnaan pirezidaantiin General Conference immoo ilma Ellen G. White'itti hime. Tole kan yaadatti akka bannu kun bara 1903 kan barreeffame xalayaa pirezidaantiin ilma Ellen G. White'iif barreessedha. Dr. Kellogg Waaqa Qulqulluutu iddoo hundatti argama gara jechuutti kan dhufe akkuma haara namoonni macaafa qulqulluuf sagalee raajii galumsa isaan dhalanii kan fudhatanidha. Okay. Akkas jedhe maaliif Waaqni Hafuura Qulqulluu iddoo hundumaatti akka argamu kan inni jedheef Dr. Kellogg. Xalayaa nama G.I. Butler jedhamu barreesse keessatti akkas jedhe. As far as I can fathom jedhe. As far as I can fathom. The difficulty which is found in the Living Temple. The whole thing may be simmered down to the question, is the Holy Ghost a person? You say no. I had supposed the Bible said this for the reason that the personal pronoun he is used in speaking of the Holy Ghost. Kana yaadannaa qabaate irratti seenaa waanuma Adventistoonni godhaa jiranii jechaa jiranidha. Sister White uses the pronoun he and has said in so many words that the Holy Ghost is the third person of the Godhead. How the Holy Ghost can be the third person and not be a person at all is difficult for me to see it. Xalayaa kana yoon barreesse
Onkololeessa 28 bara 1923 John Harvey Kellogg G.I. Butler nama jedhamu barreesse. Maal jedhe achirratti hanga hubachuu danda'utti jedhe hanga hubachuu danda'utti rakkinni mana qulqullummaa jiraataa keessa jiru jedhe. Guutummaan isaa gaaffii hafuura qulqulluun qaama qabaa jedhutti walitti qabamuu danda'a. Akka jedhe Butleriin ati lakki jettaa lakki qaama qabu jettaa. Waa'ee hafuura qulqulluu yeroo dubbatamu bamaqaan dhuunfaa yookiin personal pronoun jechuudha. Bamaqaan dhuunfaa inni jedhu waan itti dhimma ba'ameef macaafni qulqulluun kana jedhee yaadee ture jedhe Dr. Kellogg. Eechi akka jedhuube waa'ee obboleettiin bamaqaa inni jedhu fayyadamtee hafuurri qulqulluun eenyummaa sadaffaa waaqummaa akka ta'e jechoota baay'eedhaan dubbatteetti. Hafuurri qulqulluun akkamitti eenyummaa sadaffaa ta'e taasuma immoo qaama ta'uu akka hin dandeenye arguun natti ulfaataa jedhe. Har'a waanuma adventistoota gidduutti ta'aa jirudha. Maal jedhee macaafni qulqulluun hii jedhaa jedhe. Hafuurri qulqulluudhaan hii. Isuma har'a namoonni jedhan tokko. Lammaffaan Ellen G. White, the third person of God jette. Eechi inni kana hafuurri qulqulluun qaama qabaa jedhee waaqa qaama qabuudhaa jedhee hubate Dr. Kellogg. Garuu immoo qaama qabaa jedhee yoo isin gaafadhu lakki qaama qabuudhaan jettu. Ellen G. White immoo third person jette. Eenyummaa sadaffaa jettee qaama qabu jechuun kana hubachuun baay'ee natti ulfaata jedhe. Baay'ee natti ulfaata jedhe. Kanaafiyyuu akkuma har'a namoonni third person of God kana fayyadamanii hafuurri qulqulluun qaama qabaa jedhanii inni illee yeroo sana fayyadamee God the Holy Ghost. Kanaaf Ellen G. White kan isheen kitaaba korraa galumsa isaan ala fayyadamee yaada isaa deeggaruuf itti dhimma ba'e kan isheen jetteef. Galumsa isaatiin ala ankana jechuun barbaanne jechuudha. Ankana yeroo third person of God jedhe waaqa sadaffaa jechuu koo miti jechuudha. Fakkeenyaaf asuma irratti waan tokko ifa godhee darba. Namoonni yeroo baay'ee gaalee third person of God jiru yookiin eenyummaa sadaffaa waaqummaa jiru kana namoonni itti fayyadamanii hafuurri qulqulluun qaama qabu jiru waan ta'eef. Ellen White akkamitti ibsite galumsa isaatti ilaaluu qabna. Akka jette isheen immoo barsiifni mana qulqullummaa jiraataa yookiin living temple ibsaawwan barreeffamoota korraa fudhatameen itti fufuu danda'a dubbii jedhu mormuudhaan nan dirqameette. Kitaaba kana keessa ibsiif yaadonni barreeffamoota koo wajjin wal siman jiraachuu danda'u jette. Innis maa'in third person of God kan jedhu sana. Barreeffamoota koo keessas ibsi baay'een yoo galumsa isaaniitiin ala fudhatamanii akka yaada barreessaa mana qulqullummaa jiraataatti hiikamanii waan barsiisa kitaaba kanaa wajjin walii galan fakkaatan jiraachuu danda'u. Ibsi mana qulqullummaa jiraataa keessa jiru barreeffamoota koo wajjin walii gala dubbii jedhuuf kun deeggarsa dhugaa fakkaatu ta'uu danda'a. Garuu mo'achuu yaada kanaa waaqayyo argu jettee sila isheen jettee ilaallee turre. Okay, amma third person of God akkamitti ibsite eessatti fayyadamte Ellen G. White? Kana ifa godhee darbuu barbaada. Iddoo lamaan sana tokko fudhee. Akkeetti hawwa barootaa irratti. Hawwa barootaa 471 keessa lammaffaa irratti. Namoonni yeroo baay'ee Ellen G. White bara 1998 yeroo hawwa barootaa maxxansite sadan tokkummaa fudhatte jiru. Akkeetti achirratti. Cubbuu mormamuu fi mo'amuu kan danda'u jette. Karaa ejensii jabaa eenyummaa sadaffaa waaqummaa qofaadhaan jette. Kana fayyadame Dr. Kellogg. Kana fayyadamee hafuurri qulqulluun waaqa qaama qabuudhaa jedhe tokko. Kana booda gaazexee keetuma sana gara dhumaatti. Kiristoos hafuura isaa akka humna waaqummaatti kennite. Hafuura isaa Christ gave his spirit as a divine power. Divine power. Hafuura ofiisaa akka humna waaqummaatti kennee jette. Eeshi. Kanaaf atumarraa akka ilaallutti eenyummaa sadaffaa waaqummaa jechuun eewudha. Kiristoos hafuura Kiristoos sannakaa humna waaqummaatti kennedha. Hafuuruma isaa. Kana kitaabichuma 424 faarratti maal jettee hamminarraa karaan ittiin eegaman tokkichi qajeelummaa isaatti amanuudhaan Kiristoos garaa keessa jiraachuudha jette. Kanaafiyyuu inni 671 keessa lammaffaa irratti third person of God jedhamee fuula 424 faarratti ibsame. Third person of God jechuun the indwelling of Christ. Kiristoos keessa keenya jiraachuudha. Through his righteousness. Qajeelummaa isaatiin amanuudhaan Kiristoos karaa hafuura isaa nu keessa jiraachuudha. Third person of God jechuun Christ by his spirit jechuudha malee God is the Holy Spirit yookiin God is the Holy Ghost jechuun miti. Itoophiyaa keessatti Review and Herald May 19 yookiin caamsaa 1904 irratti akkeetti. Baruma
ergaa living temple barreeffamedha. Akka jetti. Kiristoos erga ol ba'e booda waldaa isaatiif akka kennaa gonfootti jajjabeessaa isa bakka isaa qabachuuf ture akka ergu ni labsee jirti. Jajjabeessaan kun hafuura qulqulluu isa lubbuu jireenya isaa yookiin lubbuu jireenya Kiristoos jechuudha. Bu'a qabeessummaa waldaa isaa fi ifaaf jireenya biyya lafaa ta'edha jetti. Kanaaf hafuura qulqulluu qabdis isheen lubbuu jireenya Kiristoos jettee fide. Lubbuu jireenya Kiristoos jettee fide. Kanaaf third person of God jechuun Christ by his spirit jechuudha. Amma waan tokko alpha fi omega waan jirtu dhufaan jira. Alphaan pantheismii. Omegaan garuu isaanni Trinity ta'uu dhufedha. God the Holy Spirit, God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Inni yaada koo jireera. Yeroo baay'ee yaada koo jireera erga jedhee Ellen G. White deeggarteetti immoo mormii ta'ee waan jiru laaluun baay'ee gaarii. Dura pantheismii mormaa turte. Amma immoo Trinity isaanii keessaa baatee Trinity fudhadheera jedhe kana. Hin mormii ta'ee moo hin deeggarte. Tole. Ellen White the person of God jechuun Kiristoos karaa fudhataa dubbatteetti. Bara 1903 yeroo Dr. Kellogg sadan tokkummaatti amanutti dhufe. Isheen deebilaatteettiif. Sadan tokkummaatti namani yommuu jedhe deebilaatteettiif. Akkeen ilmi ishee ilmi Ellen G. White xalayaa pirezidaantiidhaaf deebisee barreesse. Waan hubachuu qabnu obboloota koo October 29dha. Pirezidaantiin General Conference October 29 yookiin onkololeessa 29 ilma Ellen G. White xalayaa barreesse. Ilma Ellen G. White xalayaa barreesse. Deebiin kun kan deebi'ee fi ji'a Oktooberii aanu Noovembar yookiin immoo sadaasa gaafa furii bara 1903 ilmi Ellen G. White pirezidaantiidhaaf deebisee xalayaa barreessee akka jedhe. Akkas jedhe. Ani Faatikoo jedhe. Ani Faatikoo xalayaa keessa onkololeessa 29 ergite kan keessatti waa'ee mana qulqullummaa jiraataa keessa deebi'uuf irra deebi'anii maxxansuudhaaf karoora garaagaraa qophaa'ee dubbatte dubbisneerraa. Waa'ee sadan tokkummaatti amanuu Dr. Kellogg itti dhufellee Ellen G. White dubbisteetti jechuudha. Dubbisneerra ani Faatikoo dubbisneerraa jedhe. Sana booda hoo waa'ee kana ilaalchisee jedhe egaa ilmi Ellen G. White waa'ee kana ilaalchisee yaadota ishee ibsuudhaan dhiyootti siif barreessiti jedhee yaadaa jedhe. Dhiyootti siif barreessite yaadadee Dr. Kelloggiin Presidential Conference-dhaanii itti hime waa'ee kanaa dhiyootti sitti himtee jedhe. Ellen G. White obboleettiin waan Dr. Kellogg jedheef deebii kenniti. Kallattiidhaan Dr. Kellogg sadan tokkummaatti nama jennaan isheen garuu isumaaf deebii laatte. Xalayaa yoon barreessite xalayaa leetarii 53 sadaasa 20 bara 1903 barreesse keessa 27 irratti akka jette. Guutummaa xalayaa sanaa ofii keessa dubbisaa. Xalayaan sun baay'ee dheeraadhaan keessaan kana fudhe malee akkeedha. Jijjiiramni ifa ta'e si keessa yoo jiraate malee si'ii fi warra jalqabbii amantii isaanii hanga dhumaatti jabeessanii qabataa jiran gidduutti abdiin tokko ta'uu jiraachuu akka hin dandeenye akka beektu ija jabinaan hin dubbadha jetti. Erga inni sadan tokkummaatti dhufe iyyuu akka ittiin jette isheen. Ati gargar hiramuu uumte. Nuti dhugaawwan gooftaan akka utuboota amantii keenyaatti nuuf kenneef jabaannee dhaabbachuu qabna. Ati gargar hiramuu fiddee akka nu gargar hiramnu uumte nuyi garuu dhugaawwan gooftaan akka utuboota amantii keenyaatti nuuf kenneef jabaannee dhaabbachuu qabna jette. Akka ittiin jette. Itti uffitee akka jette. Bara baraaf jette. Bara baraaf osoo hin guyyaa'in. Osoo sitti hin guyyaa'in. Kaayyoo garaa guutuudhaan gara gooftaatti akka deebituun si kadhadha jette. Dhiibbaawwan obboloota kee warra tajaajila wangeelaa irratti bobba'anii fi namoota waaqayyoo gaggeessaa jirurraa adda si baasan irraa adda of baasette. Yaadonni wal rukutan jette patchwork theories jedha yookiin yaadota wal dha'an wal rukutan namoota warra amantii fi qajeelfamoota mormii dhiibbaa seexanaa hundumaa dandamataniif amanamoo ta'aniif fudhatama argachuu hin danda'an jette. Achuma dhaquun xalayaa 253 bara 1903 barreesse keessa 28 affaarra. Akka ittiin jette ammallee obboleessa koo jette miilli kee eessatti akkasi gaggeessaa jiru hubannoo xiqqoo akkati qabdu sitti muun qaba jette. Warroota loltuu isa guddicha ganee ta'an waliin walitti dhachaa jirti. Warroota loltuu isa guddicha ganee ta'an lubbuu seexanaa inni guddichi ganee jira seexana. Loltuu seexanaa warra ta'an waliin walitti dhachaa jirtaa jette. Sammuun kee akka Gibxii dukkanaa'ee jira jette. Yoo dhagicha irratti kuftee caccabde Kiristoos si fudhata.
Garuu iddoo diinaa irra dhaabbattee hojii isaa hojjechaa jirta. Addunyaan amantii the religious world karaadhumaa hordofaa jirtu sanarra saffisaan deemaa jirti. Ati karaa kana hordofuu yoo itti fufte garee hedduu ni qabaatta. Garuu xumurri maal ta'a jette. Mee asitti ilaalaa. Kun yoomidhaa? Kuni yoomidhaa erga inni sadan tokkummaatti amanuutti dhufeedha. Erga inni sadan tokkummaatti amanuutti dhufeedha. Inni onkololeessa 29 bara 1923 sadan tokkummaatti amanaa jedhe. Ji'a onkololeessaatti kanaanu sadaasa yookiin noovembarii. Ji'a noovembarii keessa maalitti jette? Ati gaadhaa ogolaa jirta. Addunyaan amantii jette. The religious world. Addunyaan amantii kun karaa amatti deemaa jirturraa deemaa jirti jette. Maali innis? Addunyaan amantii irra ilaaltan obboloota koo barnoota sadan tokkummaa. Waliigalaan barnoota sadan tokkummaa amanu. Miseensota baay'ees ni qabaatta jette. Garuu xumurri isaa maal ta'a jetteen? Akeette. Abbaan inni waan hundumaa beeku karaa Kiristoos Yesuusiin biyya lafaa uume jette isheen. Abbaan inni waan hundumaa beeku karaa Kiristoos Yesuusiin biyya lafaa uume. Kiristoos ifa biyya lafaati. Karaa jireenya barbaatti geessuudha. Isa dibame Waaqayyo cubbuu biyya lafaatiif araara gochuuf kenne. Hojii araarsuu sanatti yoo hin amantu ta'e akkasumas gatii dhiiga tokkicha ilma Waaqayyootiin akka bitamte yoo hin beektu ta'e isaamaa wajjin akka hidhamtu mirkanaa ta'uu isaa hubachuu qabda. Yaadota kunuunsaa jirtu kunuunsu yoo itti fufte meeshaa qorumsa seexanaa taatee hafta. Inni lubbuu keetti tapha yookiin geemii jireenyaa taphachaa jira. Yeroo xiqqoof isa waliin walitti hidhanii turi lubbuu kee akka dhabdus mirkaneeffadhu jette. Kanaafuu yaadota itti asitti yaadota kunuunsaa jirtu. Maali yaadni kunuunsaa jiru? Barnoota sadan tokkummaan. Kunillee kan barreeffame sadaasa 20 bara 1923. Obboloota koo wanti leetarii irraa funaannadhee fi guyyaa inni barreeffame adda baasuufidha. Callisnee ma jechuun kitaaba iddoo garaatti maxxanfame irra jira. Kitaaba garaagaraatti maxxanfame irra jira. Guyyaa inni barreeffame argachuun nu dhiba. Kanaa leetarii irraa funaannadhe. Leetarii irratti guyyaa inni barreeffame jiru ol bira qabnee ilaalaa deemnu. Inni gaafa yoomii akkas jedhe isheen gaafa yoomii akkas jette waan jiru adda baasuudhaaf baay'ee bareedaa ta'a. Inni 1903 onkololeessa 29 sadan tokkummaatti amanuutti dhufe jedhe. Isheen garuu ji'a taanu keessa xalayaa isheen barreessite iyyuu yaada kunuunsaa jirtu yaada qabattee jirtu yoo itti fufte hin nyaatamta hin baddaa jettee itti himte. Akka itti himte. Okay. Kana eessaa argannaa leetarii 232 namoonni baay'een gara koo dhufanii yaadota mana qulqullummaa jiraataa yookiin liivingii teempilii keessatti dhiyaatan akka ibsuuf na gaafatu jette. Ani akka isaan ibsamuu hin dandeenye hin dubbadha. Garuu yaadonni ibsaman akka ati waa'ee Waaqayyoo beekumsa dhugaa hin qabneefatti mul'isu. Wanti baay'ee nu barbaachisu waa'ee Waaqayyoo akkuma inni dubbii isaa keessatti mul'atutti beekumsa jireenyaan shaakalamuudha jette. Akka maaliitti? Akkuma inni dubbii isaa keessatti mul'atutti, akkuma Waaqayyo dubbii isaa keessatti mul'atutti beekumsa jireenyaa shaakalamuutti nu barbaachisa. Kan kanaalaa yaadni dabalataan barbaachisutti. Beekumsa akkasii mudaa amala keenyaa fi gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos wallaaluu keenya arguuf nu dandeessisa jetti. Beekumsi akkuma mucaa qulqulluu jiru isa beeku. Akkasumas dhimmoota mana qulqullummaa jiraataa keessatti jaamummaadhaan dhiyaatan tuquullee ni sodaanna jetti. Yoo maal ta'e wanta macaafa qulqulluu keessa jiru yoo fudhanne. Itti fufuudhaan waa'ee gantummaa boodarraan dhufuu Ellen G. White dubbatte. Amma mana qulqullummaa jiraataa keessatti liivingii teempilii keessa kan jiru yaada Kiristoos barnoota Kiristoos miti Kiristoos biraa kan dhufe miti jetti. Kun alfaadha. Mee kallattiidhaan iddoo hin jettiidhaan. Eshi waa'ee gantummaa boodarraan dhufuu Ellen G. White dubbatteetti. Gantummaan boodarraan dhufu sadan tokkummaadha. Asitti sirriitti ilaalla. Akka Ellen G. White. Manni qulqullummaa jiraataa jette. Manni qulqullummaa jiraataa madda isaa jettema. Special testimonies series B number 2 fuula 49 keessa sirafaareera. Bara 1904 kan barreeffame. 1904 akka jetteen manni qulqullummaa jiraataa fooyya'eera jedhama. Garuu barreessaan isaa akka hin jijjiiramin jiru. Akkasumas yaadota isaa kan ammaa kunuunsee utuu itti fufee jiru isaa fi tajaajiltoota wangeelaa gidduutti tokkummaan jiraachuu akka hin dandeenye gooftaan natti agarsiiseera jette. Hin goominaa jette. Waaqayyo kan itti gaheessan miti
jedhee saba keenya akeekkachiisuuf sagalee koo akkan ol kaasu natti himameera. Okay. Barreessaan mana qulqullummaa jiraataa Dr. Keelog yaada isaa jijjiirateera. Manni qulqullummaa jiraataa fooyya'eera hin jedhama. Maalitti? Paanteezimii irraa gara sadan tokkummaatti. Sababni isaa maali? Dr. Keelogtu maal jedhe? Utuun jalqaba jedhe xalayaa pirezidaantiin barreessi keessatti. Utuun jalqaba sadan tokkummaa keessa galcheera ta'ee doggoran ta'u ture jedhee ture. Garuu jijjiirameera jedhama yaadni sadan tokko yaadni mana qulqullummaa jiraataa kitaaba mana qulqullummaa jiraataa keessa jiru fooyya'eera jijjiirameera jedhama. Garuu namni kun hin jijjiiramne yaada isaa yoo qabatee itti fufee gantummaama yaada isaa yoo qabatee itti fufe. Kanaaf iyyuu hin goominaa jedhee saba keenyatti himuudhaa fi nan akeekkachiifame. Na eeggachiifame. Hin goominaa waaqayyo kan itti galeessan miti. Hin goominaa hin jijjiiramne wanta achi keessa jiru. Maalirraa maalitti? Paanteezimii irraa gara sadan tokkummaatti. Jijjiiramuun gowwummaadha. Okay. Yaadota isaa kan ammaa kan jedhame isa Dr. Keelog waaqa abbaa, waaqa ilmaaf, waaqa qulqulluu sadan tokkummaatti walitti dhufeera. Alfaa fi Omeegaan barsee duratti geessu barsee doggoraa waa'ee waaqummaadha malee waan kan biraa miti. Tole. Akka itti jiwaatti. Xalayaa 277 bara 1904 keessa golfata keeti yookiin special testimony series B number 2 keessatti maxxanfameera 1904 akkas jedha. Kitaaba mana qulqullummaa jiraataa keessatti jette alfaan yookiin jalqabbiin barsiisawwan du'atti geessuu dhiyaateera. Yaadatti amma yaadatta qabannu. Kitaaba mana qulqullummaa jiraataa yookiin Living Temple keessatti alfaa du'atti nama geessuutu dhiyaatee jette. Innis maal paanteezimiidha. Paanteezim. Maali jenni waaqayyo iddoo hundumaa jira. Waaqayyo iddoo hundumaatti argama kan jirudha. Tole achi keessatti alfaan dhiyaateera. Itti uftee maal jette? Omeegaan jette. Omeegaan yookiin xumurri itti fufuudhaan warra akeekkachiisa waaqayyoo kenne dhaga'uudhaaf fedhii hin qabneen ni fudhatama jette. Omeegaan isaa itti fufaa jette. Alfaan isaa maal keessatti? Living Temple yookiin mana qulqullummaa jiraataa keessatti dhiyaate. Omeegaan isaa immoo itti fufa jette. Itti fufa jette. Okay. Alfaan maal waa'ee waaqummaa irratti waaqa iddoo hundumaatti argamaadha. Kanaaf obboloota waa'ee alfaa fi omeegaa gantummaa yeroo kaafnu waa'ee waaqummaadha malee waa'ee waan biraa miti. Waa'ee waan biraa miti. Waa'ee waaqummaadha. Alfaan isaa waa'ee waaqummaadha. Omeegaan isaas waa'ee waaqummaa. Itti ufta akka jette. Akka jette. Eshi mee utuu gara waa hin jettetti darbuutti hin dhufin adventistoonni jalqabaa bu'uurri waldaa adventistii jalqabaa akkuma kan dura deemee dubbaa turre waa'ee waaqummaa irratti sadan tokkummaa of keessaa qabu. Isaan kan itti amanaa turan tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 3:6 kan jirudha. Waaqayyo tokkicha akka jiru innis waaqayyo abbaa akka ta'ee fi gooftaan tokkicha akka jiru innis Yesuus Kiristoos akka inni ta'edha kan amanaa turan. Kan kanaan mormu hundisaa maalidha? Barumsa seexanaadha. Barumsa Kiristoos miti. Paanteezimiin alfaansaa sadan tokkummaan omeegaansaa hundisaayyuu maalidha? Barnoota seexanaati. Kan kanaan kan mormu jechaadha. Kana booda eenyu waa akka jette. Naannoo yeroo jette. Naannoo yeroo manni qulqullummaa jiraataa maxxanfame halkan mul'anni akka balaan ta'e dhiyaachaa turee fi anis qajeelfamoota bu'uuraa amantii keenya kana Ingiliffa isaa ilaalta maalidha? The fundamental principles of our faith. Qajeelfamoota bu'uuraa fundamental principles. Naannoo yeroo manni qulqullummaa jiraataa maxxanfame bara meeqa maxxanfame? Bara 1903 maxxanfame manni qulqullummaa jiraataa yookiin Living Temple. Yeroo sana naannoo sana halkan mul'anni akka balaan ta'e dhiyaachaa turee fi anis qajeelfamoota bu'uura amantii keenyaa ilaalchisee wantoota waaqa irratti mul'ise barreessuudhaan itti qophaa'uu qabu agarsiisu natti mul'ifame. Ilaalaa obboloota ko. Ilaalaa aadaa. Yeroo 1903 Living Temple maxxanfame. Living Temple yeroo maxxanfame yeroo sana mul'anni isheedhaaf kenname. Maaliif akka isheen akka laattu? Fundamental principle waldaa Adventistii guyyaa torbaffaadhaaf akka isheen namoota akeekkachiisa laattuu fi mul'anni isheedhaaf kenname. Kanaaf akka jedhe tuufte. Kan eessaa argattu special testimony series B number 2 page 52 keessa sadaffaa. Yookiin immoo selected message volume tokkoffaa fuula 201 kaatanii achi gadi yoo dubbisuu argachuu dandeessu.
Itti keeta fuudhin tabila keeta fafaadha takkeetti. Koppiin mana qulqullummaa jiraata tokko naaf ergameette. Koppiin mana qulqullummaa jiraata kitaabni tokko jechuudha. Living Temple. Garuu osoo hin dubbifamin mana kitaabaa keessatti hafeette. Ifa gooftaan naaf kennirraa yaadonni kitaabicha keessatti dhiyaatan tokko deeggarsa waaqayyoo akka hin qabne akkasumas kiyyoo diinni guyyoota dhumaatiif qopheesse akka ta'ee nan beekee jette. Living Temple kiyyoo seexanni guyyoota dhumaatiif qopheesse. Ani kun dhuguma addanii baa waa'ee kanaa homaa dubbachuun hin barbaachisu jedhee yaadeette. Dhumarratti jette achuma keeyyata fuula 23 keeyyata lammaffaarratti. Akkeette. Dhumarratti jette kitaabni tokko dhufee finaan Living Temple kitaabni tokko koppiin isaa dhufee finaan dubbisin hafe. Mana ishee keessatti hafe. Sana booda dhumarratti ilmi ishee maal jedhaa? Ilmi koo jette haadha koo ifa waaqayyoo siif kenne waliin kan walii galan ta'uu isaanii akka ilaaltutti yoo xiqqaate kutaalee kitaabichaa tokko dubbisuu qabda naan jedheetti. Ifa waaqni siif kennee wajjin deemaa laataa mee yoo xiqqaate kutaalee kitaabichaa tokko dubbisittiin jedhe dubbisuu qabda jedhetti. Innis na cina taa'ee waliin taanee seensa akkasumas irra caalaatti boqonnaa jalqabaa fi keeyyattoota boqonnaawwan biroo keessatti argaman dubbisneetti. Akka dubbisneen yaadota ani akeekkachiisaan akkan mormii yookiin faallaa isaanii dubbadhuuf yeroo jalqaba hojii koo isa mul'ataa ajajamee ture hubadhe. Kanaaf maal itti galsite manni qulqullummaa jiraataa alfaa yaadota yookiin tiyoorii kanaa of keessaa qaba. Omeegaan yeroo xiqqoo booda akka dhufu nan beekee jette. Kana naa ilaalaa. Omeegaan yeroo xiqqoo booda akka dhufu nan beeke. Mana qulqullummaa jiraataa keessaa maaltu jira? Alfaatu jira. Omeegaan isaa boodarraa dhufaa jette. Uummata keenyaafis nan raafamee jetti. Uummata keenyaafis nan raafamee jetti. Obboloonni fi obboleettonni keenya argamaa fi eenyummaa waaqayyoo irratti walfalmii keessa akka hin seenne akeekkachiisuu akka hin qabu nan beekee jetti. Waan tokko nutti gahee irratti. Har'a namoonni maal jedhu? Waa'ee waaqayyoo dubbachuu hin barbaachisu. Waa'ee waaqayyoo falmii keessa galuu hin barbaachisu. Waa'ee waaqayyoo dubbatin jedhu. Waan hin jette kana fudhatanii immoo jedhu. Isheen maal jette? Bu'uurri amantii keenyaa inni jalqabaa waa'ee waaqayyoo irratti gaadha. Waa'ee waaqayyoo, waa'ee Kiristoos, waa'ee kana irratti bu'uurri jalqabaa gaadha. Kan kana ala waan biraa keessa seenuu hin qabnudha. Isaanoo warra irraa sadan tokkummaa qabatanii sadan tokkummaan dhugaadha waan ta'eef kanaan ala waan biraa yaada kan biraa keessa wal jadarbe seexanni wal jadarbe. Kanaaf maal jette? Alfaan mana qulqullummaa jiraataa keessa jira. Omeegaan isaa immoo boodarraan dhufaa jira. Uummata keenyaaf saba keenyaaf nan raafamee jetti. Tuqaa kana ilaalchisee jette. Mana qulqullummaa jiraataa keessatti ibsi kenname sirrii miti. Waa'ee waaqayyoof waa'ee Kiristoos ilaalchisee. Caaffanni qulqullaa'aan barumsa achi keessa kaa'ame mirkaneessuuf itti dhimma ba'ame caaffata qulqullaa'aa doggoraan hojiirra oolee. Macaafni qulqulluu achi keessatti heertuun isaa barreeffame doggoratti dhimma ba'ame. Akka itti turte. Mul'ata halkanii keessatti yaadonni kunneen namoota tokko biratti akka dhugaa gurguddaa yeroo ammaa kanaaf dhiyaatanii irratti xiyyeeffatamuu qabanitti akka ilaalaman addatti natti agarsiifame. Maal dura namoonni sadan tokkummaadhaan ifa haaraadha. Barnoonni Adventistii bu'uura Adventistii ni jalqabaa sirrii miti. Ifa haaraatu nuuf dhufeera. Omeegaan kun ifa haaraa namoonni akka ifa guddaatti akka isaan ilaalan natti mul'atee jetti. Akka ifa guddaatti akka ifa haaraatti ilaalu natti mul'ateetti. Waanuma yeroo sana isheen barreessitetu hara raawwatame. Utubaa jabaa isa ta'e dhugaa sagalee waaqayyootiin kan jabeeffame ijaarsa yookiin pilaatfoormiitu natti mul'ifame. Hojii wallaansaa yookiin meedikaal workiitti namni itti gaafatamummaa olaanaa qabu tokko Dr. Kellogg jechuudha. Utuboota ijaarsa kana jabeessaa jiran laaffisuudhaaf namoota garaagaraaf xayyeeffama kennaa ture. Sana booda sagalee eessa jiru warri dallaatti olirra dhaabbachuu qaban isaan rafaa jiru. Bu'uurri kun kan ijaarame waaqayyoonidha. Akkasumas bubbeef qilleensa jabaa dandamatee dhaabbata. Barumsa muuxannoo saba waaqayyoo isa darbe ganu. Namichi kun akka dhiyeessuuf ni hayyamu. Tarkaanfii murtaa'aa ta'e fudhachuuf yeroon ga'eera jedhu tokko nan dhageeyyetti. Har'allee obboloota ko. Dhugaan waaqayyoo Adventistiif hin laanne inni jalqaba. Yommuu barsiifamu bu'uura Adventistii isa jalqabaa diiguudhaaf yeroo barsiifamu yeroo dhiyaatu ni hayyamnaare. Eessa jiru jedhe sagalee kan jiru tokko dhageetti.
warri dallaa xiyoon irra dhaabbachuu qaban eessa jiru? Eessa jirra? Kun dubbii murteessaa. Kana booda akka jette baruma sana. Maaliif jette isheen? Akka jette bara 1904 akka jette. Achumaan dubbisaara. Leetarii 242 October 1903 yookiin Special Testimony Series B number 2 fuula intarneetii keessa lafa 1904 akka jette. Irra deebitee dubbatte 1904 akka jette. Diinni lubbuu jette diinichi lubbuu yaada haaromsa guddaan ebeensota guyyaa torbaffaa keessatti ta'uu qaba jedhu fiduu barbaadeera jette. Haaromsi kunis barnootawwan akka utuboota amantii keenyaatti dhaabbatan gananii adeemsa irra deebi'anii hundeeffamuuf keettammata. Utuu haaromsi kun ta'e maaltu ta'a? Qajeelfamoonni dhugaa kan Waaqayyo ogummaa isaatiin waldaa haftuuf kenne ni balleeffamu. Qajeelfamoonni bu'uuraa yookiin fundamental principles kan jedhaman kan waldaan jalqabattamaa turte. Fundamental belief irraa miti. Isaarra waldaa ittamantu miti. Kana jala murree hubannu. Isa jalqaba waldaadhaaf kennan. Kan hojicha waggoota 50 darbaniif itti uffisan akka doggoraatti lakkaa'amutti. Akka doggoraatti lakkaa'amutti. Dhaabbanni haaraan ni hundeeffametti. Kitaabni sirna haaraanii barreeffamutti. Sirni falaasama sammuu ni dhiyaatetti. Hundeessitoonni sirna akkanaa gara magaalotaatti ni seenu wajjin qiisaaf ni hojjetutti. Akkuma Waaqayyo isa uumee sanbanni shakkii malee xiyyeeffannaa salphaan itti kennametti. Karaa sochii haaromsaa keessa dhaabbachuudhaaf wanti kamiyyuu ni eeyyamamutti. Kana itti ufaatti dubbifadhaa of keessanii. Kanaaf kallattii garaagaraatiin Living Templiidhaan alfaadhaan kan jalqabe Omeegaansaa bu'uura amantii Adventistii kan mormu diina lubbuutu Living Templiin jalqabee har'a immoo sadan tokkummaadhaan dhufe. Living Templiin jalqabee sadan tokkummaadhaan itti buufe. Living Templii keessa kan jiru Panteezimiin alfaadha. Omeegaansaa bu'uura Adventistii kan diigu sadan tokkummaadha. Bara Eenjii waa'ee turte, bara raajittii waldaa kana Eenjii waa'ee turte, bu'uurri Adventistii iddootti eegamee turte. Isheen mormaa turte Panteezimiidha. Boodarraan kan dhufu yeroo inni dhufu immoo warra jiraniif quunnamaa jettee itti bu'aa jettee eessa jiru kan jedhu dubbachaa turte. Kanaaf bu'uura amantiin jalqabaa iddoo dhaabbatee Omeegaa gantummaa kan ta'e sadan tokkummaan bu'uura amantii ta'uudhaan Adventistoota guyyaa torbaffaa keessa seenuun isaa haaromsa seexanni fideedha. Kitaabonni sirna haaraanii barreeffamutti fakkeenyaaf kitaabota kanneen fakkeessee bakka. Movement of Destiny kan jedhamu. Nama Leroy Froom jedhamu barreesse. Waan nama ajaa'ibu Movement of Destiny kan jedhu kanarratti yoo fuula 321 irratti natti fakkaata. Achirratti maal jedhe Leroy Froom waa'ee hafuura qulqulluu ibsuudhaaf jedhe. Waa'ee hafuura qulqulluu ibsuudhaaf namoonni keenya gaaffina gaafatanii ani garuu waa'ee kanaa ibsuudhaaf macaafa qulqulluurraas ta'ee kitaabota raajii mana keenyaarraa ragaa argachuun na rakkise hin arganne. Kanaaf kitaabota biyya lafaa keessa deemuun dirqama natti ta'e jedhe. Movement of Destiny. Evangelismii yoo fudhattan namoonni kitaaba Eenjii waa'ee barreessee Evangelismiin compilationidha. Sadan tokkummaa deeggaruudhaaf kan walitti funaaname naannoo fuula 614 kaasee hanga 617 irratti. Isa Leroy Froomtu walitti funaane. Kanaaf isheen barreeffamoota ishee galuumsa isaatiin alatti dhimma ba'anii sadan tokkummaa deeggaruudhaaf itti fayyadaman. Kitaabni Trinity jedhamu barreeffameera. Nama Williamuun jedhamuun barreeffameera. The Coming of the Comforter kan jedhu Leroy Froomiin barreeffame. Isaan hundinuu bu'uura Adventistii duraa kan balleessanidha. Kanaaf bara 1931 irraa akkaatee Adventistiin bu'uura ishee waan jijjiirameef dhaabbata kan biraa keessa jirtu akka Eenjii waa'ee jettetti. Waa'ee kana akkas jedhe namni tokko gulaala Adventist Review kan ta'e General Conference keessaa kan hojjetu akka jedhe namni William G. Johnson jedhamu bara 1994 dhiyoo hin gadda akkas jedhe. Amantiin Adventistii jedhe waggoota darban keessatti dhiibbaa dhugaa yeroo present truth jechuudha. Present truth dhugaa yeroo jedhu jalatti jijjiirameera. Kana warra General Conference jira. Wanti irra caalaatti nama ajaa'ibu barsiisa waa'ee Yesuus Kiristoos. Fayyisaaf gooftaa keenya wanti nama ajaa'ibu. Innis maal Yesuus ilma Waaqayyoodha moo ilma Waaqayyoo miti? Akka jalqabaatti Yesuus ilma Waaqayyoodha. Akka tammaattoo Waaqa ilma Waaqa kan biraadha. Jijjiirameera. Kiristoos ilma Waaqayyoo miti kan jedhudha. Inni kan biraan bifa wal fakkaatu hin jiru. Hubannoon waa'ee Waaqayyoo inni kan sadan tokkummaa amma kutaa bu'uura amantii keenyaa ta'e akka waliigalaatti Adventistoota jalqabaatiin hin fudhatamu ture. Kana kan argattanii
William G. Johnson jedhaati Advent Review January 6 yookiin amajjii 6 1994 fuula 11 qorayoo search gootan kana kallattiidhaan fudhatanii yoo Google irra search gootanii General Conference online kaanii jiru kallattii argattu jijjiirameera jedhu dubbate taa'u. Kanaaf leenji waa maalitti amantiin keenya dhaabbanni keenya dhaabbata haaraa ta'a. Amantiin keenya hin jijjiirama. Bu'uura amantii keenyaa qajeelfamoonni bu'uuraa keenyaa akka dogoggoraatti lakkaa'amutti. Eenyu waa garuu keetti dhaabbata haaraatti seenuu dandeenyu. Akka jettee manuskiriptii 1919 duwwaa ishee irratti keessa ja'affaarratti yookiin selektii meesajii voolumii lammaffaa fuula 390 keessa tokko faratti. Akka yeroo cufintaatti seenuun seenaan durii akka deebi'amu gooftaan labseera. Dhugaan inni guyyoota dhumaa kanaaf kenne hundi addunyaatti labsamuu qaba. Utubaan inni dhaabe hundi jabaachuu qaba. Amma bu'uura waaqayyoo irra hundeessee irra tarkaanfachuu dandeenyu. Amma jaarmiyaa haaraa kamiyyuu keessa seenuu hin dandeenyu. Dhugaadha. Sababni isaa maaliif? Qajeelfama bu'uura amantii isa jalqaba waaqayyoo walitti kennerraa tarkaanfachuu hin dandeenyu. Sababni isaas yoo akkas ta'e isaan tarkaanfachuun dhugaa ganuudha jetteen. Dhugaa ganuudha jette. Akka itti gaafatuuf mee kanallee spiritual testimony CSB number 2 fuula 16 keessa lammaffaarratti bara 1905 keette. Hin goomina jette. Namoonni baay'een hafuurota wallaalchisoo fi barumsa seexanotaa duukaa bu'uudhaan amantiidhaan kufu. Amma nuti alfaa yookiin jalqabbii balaa kanaa of duraa qabna. Omeegaan immoo amala isaan baay'ee kan nama rifachiisu ta'a. Sadan tokkummaan omeegaa. Paanteezimiin alfaadha. Dhiyootti dhufa jetti. Kanaaf bakka itti dhufte. Kadhata Kiristoos qoramuusaaf fannifamuusaa dura kadhate keessatti jechoota hin dubbate qorachuu qabna jetti. Innis maaliin wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoo tokkaate kan jiru. Dubbii kana erga dubbatee booddee Yesuus gara waaqaatti ol ilaalee yaa abbaa yerichi gaheera ilmi kee ulfina akkasiif kennuuf ilma kee gara ulfinaatti ol fudhadhu. Akkuma ati foon qabeessa hundumaa irratti aboosaaf kennite inni immoo warra ati isaaf kennite hundumaaf jireenya bara baraa kennuuf. Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa si waaqayyo tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isatti ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati jette. Kana maal gochuu qabna jette? Kana kadhata Kiristoos qoramuusaaf fannifamuusaa dura kadhate keessatti jechoota ni dubbate qorachuu qabna jette. Waan biraatti seenuu qabnu kana qorachuu qabna jette. Si waaqa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos ergites beekuun isaa jireenya bara baraati kan jiru kana qorachuu qabna jette. Ani lafarratti ulfina siif kenneera hojii akka hojjedhuuf atanaaf qilaattes raawwadheera jette. Hanga lakkoofsa 5 dubbisuu dandeessu. Kana booda keette uummanni keenya hedduun bu'uura amantii keenyaa hangam akka jabaatee kaa'ame nu hubatan jette. Abbaan manaa koo jette James White jechuudha. Joseph Bates jaarsi jette. Pierce abbaan jette. Hiram Edison jaarsi. Isaanii fi kanneen biroo kanneen fedhii guddaa qaban kabajamoo fi dhugaa ta'an warra yeroon sun bara 1944 darbee booda dhugaa akka qabeenya dhokkataatti barbaadan keessaa tokko turan jette. Isaan waliin wal argee cimsinee qayyabannee kadhanna turre. Yeroo baay'ee hanga halkan gara galgalaatti yeroo tokko tokko immoo halkan guutuu waliin turre ifa akka argannu kadhachaaf dubbicha qo'anna turre. Era deddeebi'ee obboloonni kun hiika isaa akka beekaniif akkasumas humnaan barsiisuuf akka qophaa'aniif macaafa qulqulluu qo'achuuf walitti dhufan. Waannoo isaanii keessatti bakka kana caalaa homaa gochuu hin dandeenyu jedhanitti yommuu ga'an hafuurri gooftaanaaf dhufe. Mul'ataan nan fudhatan akkasumas ibsi ifa ta'e kan kutaalee qo'achaa turres akkamitti akka hojjennu bu'a qabeessa ta'e barsiisuu akka qabnu qajeelfama waliin nuuf naaf kennameeti. Akkasitti ibni Kiristoos ergama isaaf lubummaa isaa laachisee macaafa qulqulluu hubachuuf nu gargaaranii kennameeti. Sana booda keetti sararri dhugaa yeroo sanaa kaasee hanga yeroo magaalaa Waaqayyoo seennuu ifatti naaf ibsamee qajeelfama gooftaan naaf kennes ani namoota biroof kenneera. Kun dubbii murteessaa dhaaba haaraatti seenuu hin dandeenyu kan jetteef. Kanaaf akka itti dhufte akka uummataatti waltajjii dhugaa bara baraa isa qormaataaf rakkina hin damate irratti jabaannee dhaabbachuu qabna. Akka uummataatti waltajjii dhugaa bara baraa isa qormaataaf rakkina hin damate irratti jabaannee dhaabbachuu qabna. Kanaachi alfaan gantummaa paanteezimiin qormaata hin dandamatu. Omeegaan isaa sadan tokkummaanis qormaata hin dandamatu. Qormaata macaafa qulqulluudhaan yeroo qoramee ilaalamu qormaata macaafa qulqulluu keessa hin dandamatu. Utubaawwan mirkanaa'oo amantii keenyaa qabachuu qabna.
Qajeelfamoonni dhugaa kan Waaqayyo nuuf ibse. Isa tokkicha dhugaa bu'uura keenya. Isaan wanta nuti ammatti jirru nu taasisanii jiru. Adventistii nu taasisanii jiru. Yeroon darbuun gatii isaanii gadi buufne. Dhugaawwan kana bakka isaanii irraa kaasuun fi bakka isaaniitti yaada sobaa kaa'uun carraaqee dhaabbataa yeroo hunda diinni godhudha. Karoora goomsaa isaa raawwachuuf waan danda'u hundaniifidha. Garuu gooftaan namoota hubannoo cimaa qaban ni kaasa. Isaanis karoora Waaqayyoo keessatti dhugaawwan kanaaf iddoo isaaniif malu ni kennu jetteen. Kanaaf akkeetti waggoota 50 darbaniif barsiisa galichaa keessumaa tajaajila Kiristoos isa mana qulqullummaa samii keessaa ergaa samii guyyoota dhumaa kanaa akka ergamoota mul'atu Yohaannis 10ffaa keessatti kennamanitti ilaalchisee marsaan gantummaa hundinuu dhiibbaa nurratti geggeessuudhaaf nutti fidameera. Iddoo dhugaa isa qabxiidhaan qorannaa kadhataatiin barbaadameef humna dinqii hojjechuu gooftaatiin ragaa ba'amee fi fudhachuudhaaf ergaawwan garee fi gosa hundumaa adventistii guyyaa torbaffaatti dhiyaataniiru. Garuu milikkitoonni nuti maal akka taane adventistii akka nuti taane nu godhan kunuunfamuu qabu. Akkuma Waaqayyo karaa sagalee isaaf karaa dhuga ba'umsa hafuura isaatiin agarsiise ni eegamu. Inni qajeelfamoota bu'uuraa aangoo shakkii hin qabne irratti hundaa'an qabannaa amantiitiin jabeessinee akka qabannuuf nu waama. Eenyu? Kiristoos. Qajeelfamoota bu'uuraa isa jalqabaa jabeessinee qabannuuf nu waama. Isa jalqabaa sana. Kanaaf obboloota ko. Amma Alfaa fi Omeegaa galtummaa yommuu jennu waa'ee waaqummaadha. Waan biraa miti waa'ee waaqummaadha. Mata duree kan biraatti dhiyeessuu dandeenya yookiin mata duree kan biraatiif Alfaa fi Omeegaa galtummaan dhiyaate jechuu dandeenya. Garuu immoo waa'ee waaqummaadha. Alfaan isaas waa'ee waaqummaadha. Omeegaan isaas waa'ee waaqummaadha. Alfaan isaa waa'ee paanteezimii waa'ee waaqummaadhaatti paanteezimii dhiyaateedha. Omeegaan isaa immoo boodarraan kan dhufa jedhame bu'uura amantii adventistii kan jijjiira jedhame maalidha? Barnoota filan tokkummaadha. Kanaafuu baay'een ariifadhe yeroodhaaf jecha namoonni ofii keessanii akka bal'ista ilaaltan asumaan yaada isiniif kennaa. Hundaa kan caalu garuu eessa jiru eegdonni kellaa Tsiyoon rafaa jiru bu'uura amantii adventistii jalqabaa akka diigamuuf in eeyyamuure kan jedhu waamicha guddaa Waaqni nuuf godhu. Bu'uura amantii jalqabaatti akka jabaannee dhaabbannu akka jabaannee qabannuuf Waaqayyo nu waama. Dhaabbata haaraatti ta'uu dandeenyu dhugaa dhibba dhaabbata haaraatti ta'uu dandeenyu akka jechuun bu'uura adventistii jalqabaa gadhiisuu dandeenyu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo hunduma keessanuu isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Amen. Waaqayyo si haa eebbisu karaa addaatiin sagaleen koo jiraa? Tole. Guddaa Waaqa keenya galateeffannaa namoonni barreeffama kana afaan Oromootti kan inni hiikamedha. Ingiliffasaallee namoonni barbaadan argachuu dandeettu. Sababni isaa Ingiliffarraa Oromoffatti hiikame waan ta'eef jechuudha. Kanarraa kan hafe xiyyeeffannaan yaada barumsa kanaa barumsa ganamaallee akkuma hordofne dhugaan jalqabaa haga dhumaatti deema malee jidduutti maqaa ifa haarawaatiin jijjiiramuu hin danda'u. Ifti haaraan ifa haarawaa kan jedhamu yoo dhugaa jalqabaa deeggare qofadha. Dhugaa jalqabaa iddootti eegee isa moo elaaboreetii yoo godhe qofadha malee dhugaa jalqabaa morme taanaan ifa haaraan jedhamu. Kanaaf bu'uurri amantii adventistii guyyaa torbaffaa kan ammaa ifa haarawaa miti. Ifa biraati malee yookaan immoo barnoota biraati malee. Ifa haarawaa kan jedhamu ifa jalqabaa bu'uura waldaan irratti dhaabatte yoo deeggaredha. Kun ammoo completely sirriin hubanne yookaan ammoo hundeessitoonni hin galleef waan jedhuufi completely barnoota biraati. Karaa biraatiin dhaabbata biraati jechuudha. Jala murree ka dubbachuu qabna. Dhaabbata biraati. Dhaabbata biraa keessa seenuu hin danda'amu jedhaa dubbata yeroo baay'ee. Eeyyee dhugaadha dhaabbata biraa keessa seenuu hin danda'amu. Dhaabbata biraa keessa seename keessaa garuu gara dhaabbata dhugaa jalqabaatti deebi'uun dirqama jechuudha. Sallaaluun baay'ee gaariidha. Kanaaf wantoota amma wal bira qabamee dhiyaate kanniin bifa barraa'ee ilaaluun hin danda'ama. Moor ammoo kan nu geggeesseetiin jedhu macaafni qulqulluun fadha jechuudha. Barnoota dhiyaataniitiin jedhaniif. Kanaaf akkuma marii torbaan kanneen godhaa turre kanallee ilaaluu dandeettu yoo isin danda'ame carraa argattanii gara dhumaallee dhagaa jiraattan yoo tariitii jalqaballee dhageettanii dhuftan booda yuutuub irratti illee waan kana argattu ofii keessanii kompeerii godhaatii ilaala. Macaafa Women of Vision jedhu liinkii isaa jala kaa'eera. Dhattana jira dubbisuu hin dandeettan waan baay'ee jira argachuu dandeettan kollektididha kunillee kan isheen kallattiidhaan barreessite miti kollektididha. Kollektidii akkuma leetersoota garaagaraa irraa akkuma evangelizimii akkuma akkas jechuudha bara 2002 kan inni jechuun bara dhiyoodha jechuudha kan isaan kollektii godhanii hin jedhani. Kanaaf obboloota koo dhugaa ifa keetiin ifichi arginaan yoo maraa yaada walii galaati. Isa barraa'ee madaalla jechuudha.
Kanaaf dhageenyeef guddaa Waaqayyoon galateeffannaa obboleessa kootiin Waaqayyo karaa addaa isaa eebbisu jedha. Yeroo eebbaa qabaadhaa hundumti keessaniyyuu eebbifamaa jedha. Tariitii karaa obboleessa koo kadhata gabaabaa godhannee murreetiin jenna. Ishiin kadhannaa Waaqa irra jiraattu Abbaa galata addaa qabannee fuula keetti dhiyaanna yeroo kana. Waamicha ati nuuf gootu waamicha dhugaadhaa, waamicha jireenya bara baraati. Si tokkicha Waaqa dhugaaf ilma kee akka beeknu. Ati dhuguma akka ilma qabdu ilma kee akka nuuf laatti. Kun jireenya bara baraatii jedhe ilmi kee. Kana waan nu barsiisteef gara Waaqa dhugaa si tokkichaatti isa nu waamteef maqaa tokkicha ilma keetiin si haa galatu. Ammallee adaraa siin jenna. Seexanni waan meeqaa yaada keenya keessa kaa'ee yookiin ija keenya dura qabee samii nu dhowwachuu siif ilma keetti adda nu baasuu barbaada. Namoota addunyaa kanarra jiraniif iyyuu garuu ati kan feetu jireenya bara baraadha. Maaloo dubbii kee iddoo kennuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Sammuu keenya nuuf bani. Hafuura keenya nu guuti. Isa kanaan duraa wallaalummaaf dadhabbii keenyaan si gaddisiifne hundumaa cubbuu keenya immoo ilma kee ilaalii nuuf dhiisi. Yeroo keenyaaf hundumaa irratti ulfaadhu. Fedhii kee karaa hundumaa nuuf haa ta'u. Maqaa tokkicha ilma keetiif jedhee Abbaa. Ameen. Ameen.